Welcome back to CK Master Class. Walid deebinee jira. Infrastructure, the infrastructure and the ideology of new imperialism kan jiru history kutaa 12 party. Lammaffaadha walid deebina an CK Master Classidha. Isin jaaladha. Na wajjin turtii gaariin isin jira. Infrastructure and the ideology of new imperialism. Infrastructure jechuun construction adda addaa wanta dhala namaatiif fayyadu ijaarsa adda addaa akkasuma ideology yookaan filosoofii yookaan siyaasa yaada yookaan tiyoorii karaa haarawaan biyya takka humnaan qabachuu jechuudha. By the way, imperialism is the highest stage of capitalism. Imperialism jechuun yeroo sirni kapitaalizimii kun stage guddarra ga'e jechuudha. Humnaan biyyi takka biyyi humna qabu takka yeroo itti biyya humna hin qabne weerartu jechuudha. When we say new imperialism, we are referring to the period of increased expansions of capitalism that was started in the second half of the 19th century, and continued until the outbreak of the First World War. Yeroo karaa haarawaan imperialism humnaan nama qabachuu yeroo jennu yeroo yookaan sirni babal'ifannaa kapitaalizimii itti jalqabee jaarraa yeroo itti haalaan babal'atee fi jalqabni isaa immoo walakkeessa jaarraa 19ffaa keessa akkasuma itti fufuudhaan haga ka'umsa waraana addunyaa jalqabutti waraana addunyaa tokkoffaan jalqabutti sirna ture jechuudha. Yookaan akkaataa ittiin biyyoonni Awurooppaa babal'ifannaa biyyi humna qabdu biyyi haftaamii taate yookaan biyyi advanced technology fi advanced economy wealthiest country yeroo itti poorest country invade by force dhaan goote jechuudha. Well, in the period known as new imperialism, yeroon kun yeroo itti new imperialism yookaan karaa haarawaa humnaan qabachuu jechuudha. European power wanted to controlling the African colonies. Biyyoonni Awurooppaa kan isaan barbaadan humnaan biyyoota kolonii Afrikaa qoodachuu barbaadan. After receiving unifications, achieving unification, tokkoomuu isaanii mirkaneessanii booda, early 1870, Germany and Italy joined the struggle to control the treaties of Africa. Unificationii mataa isaanii argatanii booda, milkeeffatanii booda, jalqaba bara 1970 keessa Jarmanii fi Xaaliyaan illee qabsoo biyyoota Afrikaa addaan hirachuu kana itti jalqaban jechuudha. Following rapid economic development that coming the result of adapting the economic policy of free trade, serious financial crisis affected the western states in the early 1750s. Akkasuma san hordofee guddina dinagdee guddaa sababa sirna poolisii yookaan imaammata daldala bilisaa biyyoonni kun fayyadamanii guddina dinagdee itti fufaa galmaa'een booda rakkoo faayinaansii hamaaf saaxilame jechuudha. Affected Western African jalqaba jaarraa 18ffaa yookaan jaarraa bara 1870moota keessa jechuun jaarraa 17ffaa keessa akka ta'e ibsa. Jaarraa 19ffaa akka ta'e ibsa. Kun akka serious crisisiin biyyoota Afrikaa miidhe kun miidhee akka ture ibsaa jechuudha. In order to withstanding the economic crisis, protecting the economic interest, European states began to take the measurements. San booda biyyoonni Awurooppaa faayinaansiidhaan kufuun kufaatii isaanii kan dandamachuu fi kaayyoo guddaan isaanii yookaan biyyoonni Awurooppaa kaayyoo guddaan isaanii biyyoota Afrikaa irraa roo maateriyaalii guddaa fudhachuudhaan sirna ikoonoomii isaanii bayyanachiisuudhaaf ture jechuudha. For instance, in 1870s, fakkeenyaaf bara 1970moota fi bara 1870moota fi bara 1880moota keessa two major European colonial powers biyyoonni Awurooppaa gurguddoon lama, the Great Britain and the France, partitioned in the western part of African continents into their spheres of influence. Biyyoonni Awurooppaa gurguddoon lamaan kun biyyoota dhiha Afrikaa jiran hunduma isaanii geengoo mataa isaanii keessatti dhiibbaa irratti uumuudhaan addaan qooddachuu danda'anii jiran jechuudha. Berlin Conference konferansii biyya Berliinitti taa'amte bara 1884 enabled European power
to divided African among themselves. Konferansiin bara 1884-85 Paaris Berliin magaalaa guddoo Jarmanitti taa'amte kun biyyoota Awurooppaa salphatti akka isaan biyyoota Afrikaa walii galanii addaan hiratan karaa saaqee jira jechuudha. That led to physical occupations of treaties in Africa, which means intensification for the colonial conquest. Kan ammoo san booda erga addaan qoodanii biyya kanaatti fudhu kana anaaf fudhata jaanii booda maaltu itti fufe sirna humnaan qabachuutti dhufanii jechuudha. Kun maal godhe adeemsa kolonii humnaan qabachuu kun intensified ni jabeesse jechuudha. Well, there was European presences in Africa even before starting period of new imperialism. Namoonni Awurooppaa kan Afrikaa keessa jiraatan osoo sirni new imperialismii kun hin eegalin duraayyuu yookaan karaa humnaatiin karaa haarawaan biyyi humna qabdu biyya humna hin qabne qabachuu osoo hin eegalin namni lammii Awurooppanotaa hedduun Afrikaa keessa ture jechuudha. Akkas ture. The period of new imperialism differed from the early period in the sense that the European come to Africa with very developed technology. Adeemsi bifa haarawaan humnaan biyyoota Afrikaa qabachuu kun isa jalqaba yookaan biyyoonni Awurooppaa teknooloojiidhaan guddatan Afrikaa dhufuu saniin adda addaa jechuudha. Karaa adda addaa jechuudha. Then before 1817, though the European had contact with the peoples of coastal area of Africa, particularly Western Africa, they were not equipped with efficient firearms to easily conquer their native people around there. Bara 1870 dura biyyoonni Awurooppaa hariiroo uummata Afrikaati wajji gamu keessattuu biyyoota karaa bishaan xarafa daangessanii kanneen akka biyyoota especially biyyoota dhiyaa Afrikaa warreen humna cimaa hidhatanii hin qabne efficient firearms jechuun humna yookaan meeshaa waraanaa gahaa kan hin qabne salphatti biyyoota Afrikaa warra achitti dhalatanii guddatan naatiif pippilisan to'achuu danda'anii hariiroo karaa saniitiin duraanuu hariiroo osoo sirni new imperialismii haaroonni kun hin eegalin wajji qabanii jechuudha. Moreover, kanaa ol European also lacked appropriate means of communication to controlling Africa, particularly interior part of Africa. Kanaa ol biyyoonni Awurooppaa hanqinni isaanii kan biraa tokko maali? Akka isaan keessa gadi hin fagaanne kan godhu lack of appropriate means of communication. Qixa sirriitiin walii galuu hin dandeenye because the language of Europeans and their language of native Africans is differences. Afaan isaanii afaan garagaraati. So walii galtuu hin dandeenye jechuudha. Keessattuu ammoo gadi fageenyaan Afrikaa biyyarraa haga gandatti to'achuudhaaf itti ulfaatee ture jechuudha baroota 1870. In generally, European colonial power had great difficulty to penetrate deep into the African interior. Biyyoonni gabaabumatti yookaan akkuma waliigalatti kolonii biyyoonni Awurooppaa kun biyyoota Afrikaa keessa gadi fagaatuudhaaf rakkoo gurguddaa keessa itti ulfaatee ture jechuudha. As the early day of colonizations jalqabuma yeroo koloniidhaaf dhufan sanii kan isaan rakkoo gurguddaan kan isaan qunname testifly jechuun ciitessa waraanaa kan jennu tokko jira. Ciitessa waraanaa jechuun naannoo laggeen gurguddaa fi garboota gurguddaa afaan jira ciniina sijjeessa. Inni biraa immoo mosquito had almost prevented European from entering the African interior. Inni biraa immoo mosquito yookaan bimbee yookaan bookee busaa kan jennu sanii jarri kuni akka biyyoonni Awurooppaa sirritti Afrikaa keessaa biyyarraa kaasee haga gandatti keessa gadi hin fagaanne dhoowwanii. Eventually keessattuu the European colonizers managed to penetrate deep in African interior with relatively easy thanks to technology advancement including inventions of better riverboat, steamship, better rifles and discovery of medicine to combat the malaria. Garuu sanaa ta'u malee biyyoonni Afrikaa koloneeffatu yaan kun sababoota biyyoota Afrikaa keessa akka isaan hin sochoone isaan godhan kanneen akka mosquito, test fly kanneen kana dawaa fayyadamuudhaan ofirraa dhoowwuudhaan salphumatti akka teknooloojiidhaaf galanni haa gayu jaalluuk. Including maalfaadha invention of better riverboat doonii bishaanirraa bareedaa ta'e sirritti oomishuudhaan steamship kan motoraan deemu
better reflex meeshaa dhuka'aan gurguddaa kan dhuka'aan kana qabaatuun the discovery of medicine dawaan yookaan wantoonni dhukkuba kana tiriit godhan argachuudhaan combat malaariyaa yookaan dhukkuba bookee busaasan hir'isuudhaan biyyoonni Awurooppaa biyyoota Afrikaa keessa babal'atuu danda'anii jiran jechuudha. By the 1880 relatively small number of well armed salphaadhumatti yookaan gabaabumatti biyyoonni Awurooppaa yookaan biyyoonni Afrikaa meeshaa isaanii sirriitti hin hiranne meeshaa isaanii sirriitti kan hidhatan biyyoonni Awurooppaa jechuu kiyya properly trained qixa sirriin kan leenji'an European soldiers had managed to easily defeating the native Africans who had marked numerical superiority over them. Biyyoonni Afrikaa, biyyoonni Awurooppaa meeshaa namoota muraasan meeshaa qixa sirriitiin hidhachuudhaan akkasuma leenjii bareedaa fudhachuudhaan salphaadhumatti uummata Afrikaa yookaan uummata Afrikaa warreen isaan caalan numeerikaalii ilaalu lakkoofsan uummata Awurooppaa kan caalan san salphumatti meeshaa teknooloojii fayyadamanii mo'achuu danda'anii jiran jechuudha. After the second industrial revolutions, warraaqsa industirii isa lammaffaadha booda many of European states become technologically more advanced. Biyyoonni Awurooppaa hedduun isaanii teknooloojiidhaan sirriitti guddatanii jiran jechuudha. And they developed the interest to colonize and colonized areas in Africa. Akkasuma teknooloojiin guddachuudhaan fedhii isaanii guddisuudhaan biyyoota Awurooppaa hin koloneeffatamin koloneeffachuudhaaf sochii eegalanii jechuudha. Industrial development invite new powers to involving the colonial context. Guddinni teknooloojii afeerraa biyyoota haaraaf afeeruudhaan sirna kolonii Afrikaa keessatti akka isaan contested ta'an yookaan akka wal dorgomaniif carraa uume jechuudha. As we have already mentioned, akkuma jalqaba tarreessine, German and Italy were newcomers. Biyyi Jarmanii fi Xaaliyaan jedhamtu biyyoota haaraa amma dhufan jechuudha. In the colonial struggle to acquiring the colony in Africa. Biyyoota haaraa amma dhufan qabsoo jalqabuudhaan biyyoota Afrikaa koloneeffatuuf biyyoota haaraa amma dhufan jechuudha. Technology and the involvement of new powers in colonial struggle hastened the development and the spread of new imperialism. Guddinni teknoolojii fi akkasuma biyyoonni haaroonni dhufuun kun adeemsa sirna kolonii uummata Afrikaa qabachuuf godhe hastened godhe ni saffisiise jechuudha. Yookaan adeemsi kun development guddina saffisa new imperialism kana ni dabale jechuudha. Then the emerging European industry needed huge capital investments. Biyyoonni Awurooppaa industirii gurguddaa kuni kan isaan barbaachisu kaapitaala gurguddaadha jechuudha. By the way, capital investment jechuun maashinoota gurguddaa jechuudha malee maallaqa qofaa miti jechuudha. The financial capital required to run new industry paved the way for the development of financial institutions like banking capital market that could financing new industries. Akkasuma sirni faayinaansii kuni kan inni socho'uudhaaf kan inni barbaachisu industirii haaraa yookaan karaa haaraa adeemsa guddina financial institution yookaan dhaabbatoota maallaqa sochoosan kanneen akka baankii akkasuma capital market magaalaa gurguddaa isaan barbaachisa jechuudha. Could finance new industry. Kun maal godhe faayinaansii haaraa akka uumamu ta'e jechuudha. The expansions of industry in Europe not only demanded excess raw materials. Babal'ifannaan biyyoota industirii Awurooppaa kun raw materialii bichaa yookaan humnaa ol raw materialii bichaa hin barbaadu. But also importing food from them. Biyyoota raw material kana fudhachuudhaan biyyoonni Awurooppaa raw materialii bichaa barbaadu sun bakka ittiin karaa ittiin nyaata isaanii importii yookaan importii itti godhaa turanii jechuudha. Nyaatallee achi importii godhan. Then growing urban population in industrialized city and towns. Kun guddina magaalaatii fi hawaasni magaalaa akka jiraatuuf adeemsa tirannaa eegalee jechuudha. Technological advancement in maritime technology and navigation techniques enabled the European colonial power to getting raw material food supply with relative easy traveling even distant area including the far east. Guddinni teknoolojii kun yookaan teknoolojiin bishaanirraa maritime akkasuma bishaanirraa teknoolojii kun
navigation techniques adeemsa ittiin geejjisiifamu biyyoota Awurooppaa enable colonial power to getting raw material mi'a dheedhii fudhachuudhaan akkasuma food supply salphumatti akka isaan relatively easy traveling even distant area biyyoota baafagollee akka isaan salphatti imalan teknooloojiin kun isaan taasisa jechuudha. Including faares biyyoota baafagollee akka isaan deeman isaan taasisa jechuudha. Maaliif sin adeemsa teknooloojii ittiin kan bishaan irra deeman kanneen akka koompaas kan jennu daayirekshinii kan agarsiisuu fi teknooloojii bishaan irraa gosa hedduu kan kallattii agarsiisu kanneen akka dooniiwwan bishaanii gurguddaa kanneen akkasii fa'aa fayyadamuudhaan salphatti nyaata isaaniitii fi mi'a dheedhii isaanii salphatti biyyoota isaaniitti akka geejjisiifatan carraa guddaa baneef jechuudha. Then improvement in ships building also encouraging the revival of militarism and aggression in the world. Akkasuma adeemsi yookaan improvementiin fooyya'insi ijaarsa doonii kun akka sirni militarii yookaan humnaan biyya qabachuun jibbi yookaan biyya tokko humnaan weeraruun agreeshinii humnaan biyya tokko weeraruun addunyaa irratti akka babal'atuuf gahee guddaa baatee jiraachudha. Great Britain, which was the first country to embarking on industrial revolution. Biyyi Great Britain jedhamtu kun akkuma tana dura isin jee biyya sadii of keessaa qaba. Scotland, Wales fi England jennee biyya sadeen kana jira. Isaan kun biyya jalqaba injifannoodhaan industrial revolution eegalte jechuudha. Was the strongest world power of the period. Yeroo sanitti biyya addunyaarraa humna qabdu biyyi isaan qixxaattu hin jirtu turte jechuudha. And had supreme act in the military. Akkasuma humna waraanallee biyyi itti qixxaattu hin turre jechuudha. Akkasuma the naval power. Waraana bishaanirrallee kan itti qixxaattu hin turre jechuudha. Naval power jechuun humna waraanaa kan bishaanirraa jechuudha. It is technological superiority enabled Great Britain building more efficient naval forces. Teknooloojiidhaan biyyoota addunyaa hundaa ol ta'uun kun Great Britain humna bishaanirraa guddaa akka ishiin biyyoota adda addaa keessatti akka ishiin ijaartuuf karaa saaqafii jira jechuudha. So other European colonial power followed suit and modernized their army force including their navy. Akkasuma biyyoonni Awurooppaa kunis Great Britain hordofuudhaan sirna kolonii isaanii irratti fooyya'insa cimaa taasisuun dhawaatan suut jechuun suutaan fooyya'insa godhaa turan jechuudha. And modernizing their armed force. Humna waraana isaanii fooyyessuudhaan ammayyoomsuudhaan humna waraana isaanii kan bishaan irraa dabalatee Great Britainitti aananii itti fufanii jechuudha. Well, after the 19th century, jaarraa 19ffaan booda European colonial power worked hard to consolidating their rule in the area which they had already occupied. Biyyoonni kolonii kun hojii cimaa yookaan hojii jajjabduu hojjetaa turan jechuudha. Consolidate their bulchiinsa isaanii cimsuudhaaf biyyoota duraan qabatanitti wantoota yookaan humna isaanii jabeessuu eegalanii. In fact, dhugumatti they also worked to get new colonies. Although there were no adequate treaties to be newly colonized African by them. Dhugumatti kana kan agarsiisu kan isaan hojjetaa turan biyyoota Afrikaa haaraa koloneeffatuuf sirriitti barbaadaa turan jechuudha. Daangaan bal'aan jiraatuu baatullee qixa sirriittiin irratti hojjetaa sirna kolonii haaraa biyyoonni hundi barbaadaa turan jechuudha. Then technological boom that comes as a result of new imperialism had some negative impact on the people who had their own politics. Teknooloojiin guddachuun biyyoota Awurooppaa irraa dhufe kun sirna yookaan sirna imperializimii haaraa dhufe kun uummata Afrikaa duraan jiru san irratti warreen dhaabbata mataa isaanii instituushinii mataa isaanii qabu san negative impact irratti qabaatee dhufe sirna waan negatiivaa ta'e irratti qabaatee jiru. The military superior European colonial state now managed to colonize the entire African continent except Ethiopia and Liberia. Biyyoonni Awurooppaa kun teknooloojiin guddaa kun biyyoota Awurooppaa yookaan kolonii isaanii Afrikaa guutuu koloneeffatanii jiran jechuudha. Biyyoota Afrikaa lama malee sunis biyya teenya biyya an nuti keessa jiraatee jiru Itoophiyaa fi biyya Liberia jedhamtu jechuudha. Biyya Liberia jedhamtu jechuudha. Many area in Asia biyyoota yookaan ardii Asia bakka hedduu akkasuma Pacific Islands garba Pacificii keessallee
Ayislaandii jiran, lafa xixiqqoo jiran, also haga san hunda koloneeffatanii jechuudha. Also, the European colonization of treaty in Africa was started earlier. Sirni koloneeffannaa Afrikaa kun jalqaba hagaan kan eegalu yookaan yeroodhaan kan jalqabu ta'ullee the scale had increased dramatically. Iskeelii yookaan sirni babal'ifannaa yookaan qabachuun isaanii haalaan dabalaa dramatically jechuun dabalaa dhufe jechuudha. The European acquisition of treaty reached its peak during the period known as new imperialism. Yeroo itti Afrikaan biyyoonni Awurooppaa daangaa bal'aa qabachuudhaan sirna kolonii isaanii gaggeessaa jiranitti adeemsi isaa kun yeroo itti haalaan ol ka'ee jirutti yeroon sun maal jaama known as new imperialism. Karaa haarawaan filosoofii haarawaan yaada siyaasaa haarawaan biyya takka humnaan qabachuu yaamee amanamaa jiru. When the first world war broke out in 1914 yeroo waraana addunyaa tokkoffaan eegalu about 85% of the treaty of the world had fallen under the colonial rules. Yeroo waraana addunyaa tokkoffaan dhohu parsantiin 85 daangaan biyyoota addunyaa kun hundi harka biyyoota kolonii san jala jiranitti kufanii jiran jechuudha. During the first world war waraana addunyaa tokkoffaa keessatti the colonized people followed their colonial master paid sacrifice in military confrontation. Yeroo waraana addunyaa tokkoffaa san ummanni koloneeffatame sun kolonii isaan warreen isaan koloneeffate san jalatti aarsaa gurguddaa biyyoota kaanii wajjin yeroo wal lolan fakkeenyaaf aarsaa gurguddaa kafalatan fakkeenyaaf Biriteen kolonii ishii Afrikaa kan jiru Keeniyaa, Naayijeeriyaa fa'aarraa humna waraanaa namoota gurraacha fuutee leenjisuudhaan karaa yeroo Faransaayii fi akkasuma yeroo Jarmanii wajjin wal dhaansan achitti walii lolchisaa turanii jechuudha. Achi keessatti illee uummanni Afrikaa waraana addunyaa tokkoffaa keessatti hirmaatuu danda'ee jiraachuu indirectly karaa hooggansaa biyyoota koloneeffataniitiin jechuudha. Inni biraa the partition of Africa motive and the process. Akkaataa qoqqoodinsa Afrikaatii fi wantoota akka isaan qooddataniif mootiif ta'e yookaan isaan kakaasee fi adeemsa isaan itti qoqqoodatan kan ilaallu ta'a jechuudha. On the even European scramble for Africa akkaataa yookaan qoqqoodaminsa Afrikaa itti qoodatan saniin Western European had conducted industrial revolution for century and had clearly become the most powerful technologically advanced continent in the world. Biyyoonni Awurooppaa karaa dhiyaa Biriteenii fi Faransaay kan jennu sun warreen sirna teknoolojii industrial revolution jalqabanii waan ta'eef jalqabumaayyuu had what become the most powerful. Teknoolojiidhaan biyyoota addunyaarraa humna qabanii fi teknoolojiin isaanii guddaadhaan sadarkaa tokkoffarra biyya warra jiraatan turanii jechuudha. Fire armies meeshaa waraanaatiin transportation meeshaalee teknoolojii geejjiba kanneen akka makiinaa kanneen akka doonii waraanaa doonii geejjiba adda addaa kanneen kana fakkaatan in the communication technologies teknoolojiiwwan ittiin haasan kanneen akka bilbilaa fa'aa were developing very quickly saffisaan oomishamaa turan jechuudha. National pride was what growing age European countries biyya ifiitiin boonuun Awurooppaa keessatti guddataa dhufe jechuudha. Furthermore, kana ol advancing in medicine have enabled European spending longer period in the tropic free of illness. Akkasuma kana oli dawaan yookaan ammoo qorichi adda addaa guddatuun Awurooppaanonni gammoojjii keessa yookaan sirna tirooppikii keessa bakka bookeen bosaatii fi tiitis flaayin jiru san yookaan qilleensi tiitis waraanaan jiru san osoo hin dhukkubsatin yeroo dheeraadhaaf osoo hin dhukkubin turanii jiran jechuudha. An economic declining in early 17th pushed some European look toward the non-industrialized world, especially the Africans. Garuu sirni ikoonoomii gadi bu'uun bara 1870moota keessaa sun Awurooppaanota biyyoota teknoolojii hin beekne biyyoota hin qaroomin biyyoota Afrikaa sirna diinagdee san dandamachuuf biyyoota Afrikaa warreen hin qaroomin kanatti akka isaan fuula deeffatan gargaaree jira jechuudha. They viewed these countries both market for their product and suppliers for natural resources. Kan isaan yaada kana yaadaniif biyyoonni hin qaroomin kun meeshaa nuti oomishnu kan warshaa keessaa ba'an kanaaf bakka magaalaatii akkasuma natural resource raw material dhiyeessuuf immoo warreen nu dhiyeessanii
supplies or providing the natural resource like golds, warqii adda addaa, faayota adda addaa nuuf dhiyeessanii jiranii itti amanuudhaan karaa asitti dhiyeessanii jechuudha. As well as what the resource of fuel, boba adda addaa nuuf dhiyeessanii yookaan madda isaanii nuuf dhiyeessan jechuudha. Karaa asitti dhufan. In addition, the strongest European countries began to fear what happens the balance of powers if the revival acquired the colony in Africa. Biyyoonni Awurooppaa cimoon jaam Faransaay fi Ingilaandi faani sodaachuu eegalan jechuudha. Waan ta'aa jiru yoonif warreen Awurooppaa keessatti isaan dorgomaa turan kan akka Jarmanii fi Xaaliyaan sun dhufanii Afrikaa keessatti teekinooloojii yookaan kolonii isaanii nurraa fudhatan yaada jiru sodaachuu jalqaban jechuudha. All of this results in scramble for Africa. Kun hundi yaadni kun hundi wantoonni amma asii olitti jenne kun biyyoota Afrikaa scramble addaan qoqqoodachuudhaaf kan dhufanii. It began with what? Slow territory acquisitions. Kan inni jalqabe dhawaataan daangaa argachuu irraa kan jalqabe jechuudha. Through the early 18th and there was followed competitive crash. San booda early 18 jalqaba bara 1880 keessa akkasuma competitive crash yeroo itti warri wal dorgomu kun Afrikaa keessatti itti wal lolaa ture jechuudha. After the Berlin Conference bara 1884 haga 85 jidduu yeroo itti wal dorgommii guddaan adeemsifamaa ture jechuudha. Therefore, you will learn about the major development that led to the Berlin Conference. Kanaaf wantoota achi keessatti ta'e karaa fuulduratti ni ilaallaa. Berlin Conference keessatti ni ilaallaa jaa. Activity 2.2 kan ilaalaadha. Anis viidiyoodhaan isiniif hin hojjedha. Because of her positions as industrial nations in the world, Britain dominated the African external trade until the second half of 19th centuries. Sababa sadarkaa biyya industirii irraa addunyaarraa badhaatuu taatiin Britain sirna daldala alaa kan biyyoota dhiha Afrikaa yookaan biyyoota Afrikaa walakkeessa haga walakkeessa jaarraa 19ffatti biyyi to'atte biyya Biriiteeniidha jechuudha. She produced what? Industrial goods and exporting them to Africa using her largest merchant navy. Waan warshaa keessatti oomishte meeshaa adda addaa export gooti karaa biyyoota Afrikaatti ni ergiti. Maal fayyadamte? Merchant navies yookaan doonii waraanaa sun ta'an doonii daldalaa kan daldaltoonni isaanii itti fayyadamanii ni ergiti jechuudha. Karaa biyyoota kanatti erguudhaan teekinooloojii ishii guddummaa ishii agarsiifte jechuudha. This providing her with the opportunity to establishing trade stations and occupy the bases and the coastal colonies in the continent. Kun maal ishiif dhiyeesse? Carraa addaa ishiif dhiyeesse jechuudha. Maaliif buufata daldalaa guddaa akka ijaartuu fi akkasuma dooniiwwan daldalaa hedduu akka qabattuu fi the coastal colony on the continents. Coastal colony yookaan kolonii daldalaa yookaan naannoowwan warreen xarafa bishaanii jiran irra hedduu isaanii Afrikaa keessatti kan to'atte Biriiteeni. Sababa teekinooloojiidhaan biyyoota Awurooppaa isaan kaan dura deemte jechuudha. As their home market became saturated, this power turned to Africa selling the manufactured goods. Magaalota yookaan meeshaa ifii oomishan karaa biyyoota Afrikaatti deebisuudhaan itti gurgurachuudhaan wanta oomishan wantoota warshaa keessaa ba'an itti gurgurachuudhaan biyya isaanii misoomsuu danda'anii jiran jechuudha. As a result, protectionism was encouraged more than free trade. Protectionism yookaan sirni filosoofiin protectionism jedhuun maal akka ta'e isiniif hin ibsa. Protectionism sirna free trade daran caalaa biyyoota Awurooppaa dinagdeedhaan akka isaan badhaadhan ta'e. This turn increased the desire of new industrial powers. Kun protectionism kun akka biyyoonni Afrikaa yookaan biyyoonni Awurooppaa ittiin industirii haaraa isaan barbaachisu itti amaname jechuudha. While Britain, France and Belgium were advancing their army into Africa, biyya akka Britain, Faransaay, Belgiumin humna waraanaa isaanii karaa Afrikaatti fidanillee German was waiting for its time. German garuu
yeroo isaa eeggataa ture jechuudha. In 1894, Bismarck declared German protectorate over 3 African treaties. Ottoman von Bismarck nama jedhamu nama prime minister isa jalqabaa Jarman tokkoomtee ka ture waraana yookaan daangaa ifii godhachuudhaan labse biyyoota Afrikaa sadii. Isaanis Toogoo, Kaameruunii fi biyyoota South West Africa. Biyyi sun amma maal jedhamti? Present day Namibia. Biyya amma Namibia jedhamtuun biyya sadeen kana koloneeffatanii jechuudha. He invited the major European power to Berlin. Biyyoota Awurooppaa gurguddoo kana hunda karaa magaalaa Berliinitti afeeree jechuudha. They started the goal of conference were to settlement of Congo claim between Britain, France, and Portugal, and the Anglo-French rivalries along the Niger rivers. Kaayyoon guddaan wanni kana dhimma Koongoo irratti dhimma laga Koongoo irratti fi biyya Koongoo sanirratti wal dhabdee yookaan Biriteenii fi Faransaay akkasuma Poorchugaalii fi Anglo-French jidduu Ingilaandii fi Faransaay jechuudha. Laga yookaan asirratti laga Niger kanarratti wal dhabdee isaan kan laga Niger, laga Koongoo fi Poorchugaalii fi Faransaay biyyoota Awurooppaa hedduutti wal dhabdee Afrikaanota keessatti ta'an Afrikaa keessatti ta'aa jiru furuudhaaf kan ta'ame jechuudha. European power recognized that rules were needed for the controlling African treaties. Biyyoonni Awurooppaa warreen yookaan hooggantoonni biyyoota Awurooppaa Afrikaa to'achuudhaaf waliigaltee akka yookaan beekamtii akka kennan jechuudha. African especially for seizure that holding the potential for the conflict, especially warra bakka waraanni jiru, bakka irratti wal dhabdeen jiru, rakkoo wal dhabdee isaanii karaa nagaan fudhachuudhaan biyyoota Afrikaa koloneeffatuudhaaf dhufanii jechuudha. The Berlin Conference was held in the Berlin, Germany from November 1884 to February 1885. Konferensiin Berlin Jarmanitti bara Noovembarii 1884 haga Febraarii 1885 akka lakkoofsa Awuroopaatti ta'ame jechuudha. It was Bismarck, the Chancellor of Germany, who initiated the conference. Nama Chancellor German ka ta'e yeroo sanii nama konferensii san jalqabsiise jechuudha. The conference was attempted by European leaders to add international agreement. Waliigalteen kun yookaan konferensiin kun kan inni yaaliin biyyoonni yookaan hooggantoonni biyyoota Awurooppaa akka international agreementitti yookaan waliigaltee addunyaalessatti waliigalanii biyyoota Afrikaa kana to carving up Africa that was already underway. Biyyoota Afrikaa isaan jala jiran kana akkamitti karvi goonee akkamitti sheeppii itti goonee akkamitti akka fiifidhan sochoofnaa kan jedhuun sochii eegalanii jechuudha. It is involved representative of 13 European countries. Biyyoota Awurooppaa 13 tu waan kana irratti hirmaatee jechuudha. The European state were namely Britain, German. Biyyoonni Awurooppaa sunis Britain, Germany, Faransaay, Austria, Hungary, Russia, Belgium, Holland, Spain, Portugal, Italy, Denmark, Sweden. Biyyoota 13. In fact, dhugumatti the Ottoman Empire, which has been throughout weakened and lost most of the former treaty, was not represented in the Berlin Conference of 1884 and 1885. Ottoman Empire duraanuu dadhabee fi daangaa duraan Empire isaa keessa turte irra hedduu isaa ka dhabe Berlin Conference irratti hin hirmaanne. Also, ta'ullee the main agenda in the Berlin Conference was Africa. Biyyoota ajandaa guddaan Berlin Conference mee Afrikaa ta'ullee no African country including Ethiopia and Liberia. Ethiopia fi Liberia leen keessatti hirmaachuu was not invited to take part in conference. Konferensii kana keessatti hirmaachuu hin dandeenye jechuudha. Yoo kaayyoo guddaan waa'ee Afrikaa fi waa'ee Afrikaa haasamuu deemullee biyyoota Awurooppaa 13 qofaa keessatti hirmaate jechuudha. Kun fedha isaaniitiin karaa fedhanitti Afrikaa oofuudhaaf karoora tumamaa ture. By the time the conference ended, yeroo konferensiin sun dhumu February 25, 1885, King Leopold of Belgium had secured ownership to Congo Free State, and the conference recognized Leopold's so-called international associations as legitimate authority on the Congo basin. Akkuma waliigalteen yookaan konferensiin Jarman kun yookaan konferensiin Berlin kun dhumeen namni King of Belgium namni jedhamu Jarman Belgium jedhamu kun Congo Free State'dhaaf
karaa legitimate konferensiidhaan konferensiin sun biyyoonni sun hundi recognize gochuudhaan Kongoon akka Kongoo yookaan Kongoo beezinii laga Kongoo akkasuma ardii Kongoo biyyi Beeljeem akka biyyi Kongoo biyya Beeljeem akka koloneeffatamtu ta'ee jira. In return the Belgium king agreed to akka waliigaltee kanatti Beeljeem maal goote Leopoldin waliigaltee irra gaanii jiran to allow European trades biyyoota Awurooppaa hunda daldaltoota biyyoota Awurooppaatii fi missionaries free to access in the area akka fedhan achi keessa akka socho'an missionary jechuun ergamtoota amantaa kiristaanaa babal'isuuf yaa'an sun salphatti akka achirratti bobba'an free godhee jiru. Based on the Berlin negotiation akka waliigaltee Berlinitti Leopold proclaimed his own personal kingdom. Leopoldin maal labse personal kingdom achirratti qabu labsee jiru. The Congo Free State in 1885. Congo Free State jechuudhaan labsee jechuudha. Faransay get acceptance of its claim to French Congo jechuudhaan Faransay waliigaltee kana fudhachuu dandeessee jechuudha. Portugal lost most of the Congo claim. Garuu Portugal daangaa Congo ofii fudhattee turte san hedduu ishii dhabde. European power recognized Germany new protectorate. Akkasuma new protectorate naannoo san Jarmaniin akka eegumsa gootuttis yookaan new protectorate jechuun biyyoota sadeen Togo, Namibiyaa akkasuma biyya sadeen achi walitti reefu tarreessine san mirkaneessanii jiran jechuudha. The European nations declared the free trade along the Congo basin. Biyyoonni Awurooppaa hundi hedduun isaanii ni labsan jechuudha. Daldala bilisaa laga Kongoo irratti karaa laga Kongoo saniin akkasuma naannoo Kongoo san keessa namuu warqii karaa nagaan warqii akkasuma wantoota achirraa deeman bitatee akka gurguratuu danda'u namuu karaa akkasuma free navigation on the Niger River. Osoo waliin loliin namuu Niger River irratti illee navigation akka taasisu jechuudha. Salphatti akka achirraa namuu daldala isaanii itti fufsiisu hayyamame jechuudha. The European colonial power also consolidate their rules. Biyyoonni Awurooppaa kuni akkasuma maal godhanii sirna bulchiinsa isaanii naannoo the area that already occupied and set out the rules to occupy additional new territories. Biyyoonni Awurooppaa kuni sirna yookaan bulchiinsa isaanii naannoo duraan qabatan isaaniitti jabeessuudhaan akkasuma seera haaraa naannoo haaraa qabachuuf illee baafatanii jechuudha. Well, nevertheless sanas ta'u kana most significant of these rules or the General Act of Berlin was Article 36. Seerri yookaan seerri waliigalaa kan Berliin irratti baheesuun keeyyata yookaan keeyyata 16 qabaa jechuudha. Keeyyata 16 qabaa ture jechuudha. It states that the colonial power were obliged to notifying each other when they claimed African treaties. Achirratti artikiliin suni biyyoonni Afrikaa koloneeffataa jiru kun nuti dirqama yeroo daangaa tokko koloneeffatamne beeksisuu qabnaa. Yeroo daangaa haaraa tokko arganne beeksisuu qabnaa kan jedhu ture jechuudha. Furthermore, subsequent booda effective occupation of climate area was necessary for claiming remain valid. Akkasuma bu'a qabeessummaan isaa naannoo fudhatan sanitti yeroo akkasitti beeksisan yeroon daangaa haaraa tokko argatanii koloneeffatuu barbaadan ni beeksisanii erga wal beeksisanii booda daangaan sun kan biyya beeksiftee sanii ta'e valid yookaan seerawaa ta'e biyya san fudhattee kolonii ishii itti fufaa akka turte sirni seenaa ni ibsa. Lesson 2.2 Africa Resistance Against Colonial Expansion kan jedhu yeroo itti aanu ilaalla. CK Master Classidha. Chaanaala keenya subscribe godhaa isinin jaaladha. Turtii nu hojii gootaniif galatoomaan isinin jedha. Turtii gaarii.